kanattin seenaa barumsi kun baay'ee barumsa bal'atu guddatudha. Garuu walitti xiqqeessuun walitti qabuun wanta jeneraal ta'e godhanii dubbachuun dirqii ta'a. Kanaaf akkuma sila obboleettiin koo meetiin jettee tajaajila fuula waaqayyootti fudhatama qabu kan jedhu irratti dubbachaa ture torban lama darbe. Egaa hundi keenya tajaajiluun barbaannaa tajaajiluun feenasii karaa adda addaa sin tajaajilasiin carraaqnasii hin hawwinasii hin haafnas tajaajiluudhaaf waaqayyoof galanni guddaan ta'u fudhataman qabu yoo ta'e garuu baay'ee rakkisaadha. Dhamaatii duwwaa yeroo gubuu duwwaa humna fi fixuu duwwaa namas dadhabsiisuu fi dadhabuu duwwaa ta'a. Kan akka hin taanee fi akka yaada waaqayyootti sagalee waaqayyoo irratti tajaajila fudhatama qabu maal fa'ii isa jedhutu qabxii tokko lama sadii kaafnee ilaalaa turre hamma yoo wanaatti qabxii sadan tokko ilaallee tajaajilli fuula waaqayyootti fudhatama qabu inni jalqabaa kan torban isa duraa ilaallee tajaajila dhugaatti garaa guutuurraa ta'edha. Garaa guutuurraa keessarraa kan ka'u bakkeerraa tun ta'in keessa ofiitii kan maddu ajaja nama amtuun ta'in ajaja keessa ofii ka'uun garaa guutuu dhibba keessaa dhibba garaa guutuurraa kan ka'edha. Jenneetu fakkeenya nama tokko tokkoo fudhannee ilaallee turre. Torban darbe immoo qabxiin lamaan tokkotti daballee qabxiin lamaan sana keessaa torban darbe tajaajila waaqa duratti fudhatama qabu maayinni isa jedhuratti tajaajila ofirraa baasa wayii nuffiidhaan hin taane. Ofirraa baasa wayii nuffiidhaan hin taane. Waaqeffannaallee waanuma adda addaallee ofirraa baasa nuffiidhaan. Isuma ammaa obboleettiin koo haasa'u tajaajilamuullee taa'uullee hin ga'e immoo yeroon zuumii irratti wal arginu kun falan qabu gaa abaluna afeereedha abaluna afeerteetti maaliif hafte naan jetti dhuma duwwaadhaaf mannaa goone ofirraa baasa ta'a. Wanta ofirraa baasaa fuula waaqayyootti gaarii miti. Akka Museen itti nuffee dhagaatti dubbadhonnaanii dhagaatti dubbachuu dhiisee amma saba didaana dhagaa kana keessaan isinii baasaan jedhee dhaguma keessaa sii baatti dubbadhanii moo dhagaa kana keessaan isinii baasaa si'a lama dhagaa kan rukute hamma akka tajaajila isaa keessatti tun ta'e lafa waaqayyo ittiin ga'uu barbaadillee tun ga'een akka inni karaatti hafee sagalee waaqayyoo irraa waliin ilaallee turre. Kanaaf gaanu sar'aa haalli nama bulchuu, haalli nama jiraachuu, haalli nama tajaajilu nama nuffisiisa. Baay'ee waan nama nuffisiisa nan beeka. Haa nuffisiisu malee nuyi dadhabsiisu malee ofirraa baasan goonu, nuffaan goonu, wanta goonu ulfina waaqayyoof garaa guutuudhaan goona isa jedhuni dubbadhee ture. Deebinee sadaffaa irratti torban darbe kan ilaallee lafa waaqayyoo nu dhaabe ayyaana waaqayyoo nu kenneen hin dhaabbanne taanaan tajaajilli keenyas fudhatama qabu ofiis danqaraa taana namatti namas hin dabarsinu ofiis hin dabarru baay'ee rakkisaa ta'a isa jedhu kaafne kanarratti waaqayyoo hunda keenyaa fi namni hojii keenya ayyaana qabnu habeenna wallaallu ayyaana qabnu mana waaqayyoo keessatti qaama bakka taaneef qaama hojii dhabe tokko hin jiru. Rifeensi mataa namaarraa qeensa harka namaarra jirullee hojii qaba. Kanaaf akkuma kana qaama nanna Kiristoos bakka taanee nuyi hojiin nu kennameera hojii keenya beenu dhiibnu. Kanaaf lafa waaqayyo nu dhaabe utuu hin dhaabbatin utuu dhaabbachuu dhiibne lafa miirri keenya nu dhaabe lafa namni nu dhaabe lafa namitti nu harkisee godhanne bu'aan buufnu dadhabbii duwwaa ta'a. Nama gadi lixu gadi hin darbu ija hin godhannu. Namas hin dabarsinu ofiis hin dabaru danqaraa taana. Kan akkasii ta'uu keessaa waaqayyo nu haa oolchu jenneeti kan walii wajjin hin ilaalle. Kanaaf yeroo darbe gaa naannoo Uziyaan faalaallee, Yorbi'aan faalaallee, Saa'ol faalaallee warra hojii isaanii malee hojii warra lubootaa darbanii hojjechuuf ka'anii waaqayyotti dheekkame aarsaan isaaniis isaan gochuuf ka'an fudhatan godhee lafa tokko tokkotti warra akka Saa'ol faa kan isin dhibu qaawwaa duuchuutti fakkaate Saamu'eel tureennaa maal abbaa isaati ixaanuma abidduma Nguma ta'oonni kootiyootti naqes waan jedhe fakkaata gargaaruuf qaawwaa duuchuuf jedhee godhe waaqayyo garuu fudhanne. Kanaaf qaawwaa mana waaqayyoo keessaa nu hunduma isaa duuchuu hin dandeenyu kan duuchu waaqayyo nama kaawwateera. Nu karaa keenyaan dhaabbannee waan duuchuu qabnu waa duuchuu qabnu walii wajjin ilaalle jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Egaa eegan kana jedheeti har'a yoo jaalala waaqayyoo ta'e waaqayyo nu gargaaree xumuruun qaba dhee yaada gabaabsee fixuun qaba. Kanaaf qabxiiwwan hafee kan waaqayyoo keessa koo kaa'e sagalee waaqayyoo irraa maa inni tajaajilli fudhataman qabaanne maal fayyisa jedhu qabxiiwwan hafan dubbadhee raawwadha. Haa ta'uutii egaa sagalee waaqayyoo jalqaba yaadatu yoo ta'e akka luqqisa giddu galeessaa kan nuu ta'u. Tiimii kan barumsa kanaa ta'u luqqisa Qorontos duraa boqonnaa 10:31 jedhu isinii kenneen ture. Isan dubbisarra deebi'ee kun giddu galeessa jireenya keenyaatis giddu galeessa tajaajila keenyaatis giddu galeessa waan goon hundumaati. Yeroo hundaayyuu kana hin dagatinaa jechuun barbaada. Egaa jedha. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan
Yookiis waanuma hojjettan hundumaa. Irraan deebiin. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa. Kun tajaajilas hin fudhata. Waaqeffanyaas hin fudhata. Tajaajilamuus hin fudhata. Wanta goonu hunduma amanaa kan ta'e, kiristiyaana kan ta'e, duuka buutuu Kiristoos kan ta'e, kanaaf gadi buusnee illee nyaataaf dhugaatii illee hafee wanta gootan hundumaa ulfina Waaqayyootiif hojjedhaa. Waaqayyoo giddu galeessa ta'u. Kan isin irratti xiyyeeffattan, kan isin ilaaltanii hojjettan, kan isin dhageessanii hojjettan, kan isin gammachiisuu yaaltan Waaqayyoon giddu galeessa godhatu. Qolaasees boqonnaa 3:17 irraa asuma kana deeggara. Akkasuma jedhama iddoo kanattis. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettani hundinuu ilaala. Dubbiidhaan yookiin gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu kan keessaa hafu hin qabu. Hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhiyeessaa jedha. Kanaaf giddugaleessa jireenya keenyaas, giddugaleessa tajaajila keenyaas, giddugaleessa deddeebii keenyaas, giddugaleessa kadhannaa keenyaas, giddugaleessa gochaa keenyaas Waaqayyo irratti yoo hundaa'e baay'ee gaarii ta'a. Waaqayyoon gammachiisuuf, Waaqayyoon giddugaleessa godhachuudhaaf inni goone baay'ee namatti tola. Waaqayyoof galanni guddaa ta'u. Egaa obboloota ko tajaajila eega tajaajiluun keenya noollee, hojjechuun keenya noogallee, dhama'uun keenya eega noollee, hawwii kanaa eega qabaanne, waanuma Waaqoo keessa keenya kaa'een carraaquun keenya eega hin oollee egaa waan Waaqayyooti tolu, waan Waaqoo duratti fudhatamaa ta'e, waan Waaqoo duratti simatamaa ta'e gochuu qabna isa jiru. Kanaaf Waaqayyo tajaajila kan nama kamiyyuu hin tuffatu, wanta nu goone wal caalchisee ilaalu, Waaqayyo waan nuu kenneenitu dhaabbanna malee waan nuun laannee nuun gaafatu. Isani nuu kenne sanaan immoo giddugaleessi tajaajila keenyaa isa godhannee tajaajillee Waaqayyotti hin gammada een amana. Kana kan Waaqayyo barbaadus. Waan tokko nurraa hin barbaadu. Waaqayyo jechuudha. Waan gaarii akka goonu, qajeeluun akka goonu, kana kan goonuuf immoo abaluuf naafa ta'uuf, abaluu qofa ooluuf tun ta'een Waaqayyotti tolu. Ulfinni kun Waaqayyoof haa ta'u. Kireeditiin isaa wanta godhe hundumaa Waaqayyoon haa ta'u. Kan inni hojjeteef Waaqayyoota tolu yeroo jennu fudhatama in argata jechuudha. Wanti Waaqa irratti fudhatama argate immoo kan isin dhibu keessa namaas hin jijjiira, yaada namaas hin jijjiira, nama keessatti hojii hojjeta, ija isaas ofuma keenyaa argina. Kun sagalee Waaqayyoo keessatti dhugaadha. Jireenya keessan keessattis mee kana shaakalaa ilaalaa ija isaa ofuma keessanii argitanii hin nyaattuuti. Waaqayyo Gooftaan maccaa hunduma keenyaa gargaaru. Egaan har'a qabxii 3 dubbadheera, afuraffaan dubbadhe. Afuraffaa tajaajilli fuula Waaqayyoo duratti fudhatama qabu tajaajila attamiiti yoo jettanii tajaajila morkiidhaa fi nama gara biraarraa turrajaan hin taane, morkiidhaaf yoo hin fukikkiri jedhamu, morkiif kan hin taane, yoo hin akka namaan ta'aadhaaf kan hin taane Waaqayyoon fudhata. Kana yeroo rabe tuttuquu yaade qabxii kana maal irratti hin tuttuqe yoo jettanii ayyaana Waaqayyoo nuu kenneen dhaabbannu jedhu kee tuttuquu yaade. Amma irra caala garuu baay'een tuquu barbaada. Qabxii kana yeroo yaadu si'a tokko tarii yeroo sana warri biyya jiraattan isan hin beeku, warra amma biyya jiraattan hirmaattan isan hin beeku yeroo jalqabaatiif na yaadadha. Boonkeen inni lallabaa wangeelaa Boonkeen nama biyya Jarmanii ta'e hin beeku lammummaan isaa biyya kana dhufee affeerame waldoota wal ta'antu affeeree dhufee lallaba guddaa dhiyeessee an akka carraa ta'e irratti argamuu hin dandeenye kutaa biyyaa jirraa. Namooti baay'een kutaa biyyaatii ka'anii hundumtuu tajaajiltooti baay'een irratti hirmaatan. Namni kun dhufee eega tajaajilee deebi'ee booddee haalli tajaajiltoota baay'een jijjiirame. Namni kun yeroo tajaajilu kan isin dhibu jecha tokko qaba gidduudhumattiidhaan viidiyoo isaan ilaalee jedha. Tarii warri dhageessan jirtu ta'a. Eega achii deebi'anii booddee namooti baay'een of ta'uu dhiisaniitu akka Boonkee ta'an. Waanuma kaleessan jira jechuutti ka'an. Maaleessaa miti kan immoo namichi gureessaa miti amma namni jedhutti jechuudha. Inni mataan isaa luuccaadha. Mataan isaa kun akka dhufee gara ijaarra bu'aa. Mataa kanatti deeffachuu harkaan ishee tokko qolee darbatee akka deeffata. Istaayilii isaa se'anii harkaa fudhatanii hundumtuu mataan inni qucuucaa akka kootii kunis kollee irra jiru qucuucaa sun amma dhumaara. Akka mataa darbachuutti ka'an. Amma jiru mataa darbataa jechuutti ka'e. Baay'ee nama baay'eetti bifa gala. Boonkeen dhufee waan baay'ee godhee biyya immoo balleesseedha. Maannaan tajaajiltoota baay'ee balleesseedha. Boonkeen hin balleessine, Boonkeen ofuma ta'ee dhaabbate. Kennaa isaa ta'ee dhaabbate.
Garuu namoota baay'eetu akka boonkeen ta'a. Fukikkiree jechuudha akka isaan ta'a. Maal boonkee duwwaadhaa kan mataa raasu. Maal boonkee duwwaadhaa kan dhiijiru. Maal rakkoonsaa waan jedhan fakkaata. Egaan obboloota koo tajaajilli fudhatama qabu akka dubbannaan keenyallee wanti nu goonullee akkuma kan mataa keenyaa malee kan abaluu jennee isaan mokkoruu hin qabnu jechuudha. Abaluu malee hin jiru moo maal? Maal lallabaatisa malee hin jiru? Raajiitisa malee hin jiru? Faarfataatisa malee hin jiru? Maal hin faarfadhu? Kennam utuun kennaminiif maal akkasiin godhan jedhanii mokkorsuudhaan yookiin akka nama sanaa ta'uudhaan yookiin irraa fudhachuudhaan inni godhamu ta'u jechuudha. Seera lakkoofsaa isinii dubbisa. Seera lakkoofsaa irratti waa tokko laalla. Seera lakkoofsaa boqonnaa 12 dhandhee laalla. Boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 12. Waaqayyo isiniin dubbisa lakkoofsa 2 kaalaala. Miiriyaamii fi Aaroon waan isaan godhan. Waaqayyo Museedhuma duwwaatti dubbate alaala. Nuttis immoo dubbateera miti. Eega dubbateera ta'ee dubbateera miti hin barbaachisu. Akka mirkaneessuuf akka isaan barbaadan hin beekamu. Dubbateera miti eega jedhaniiti dubbannaa Waaqa dubbannaan dubbachuudha dabarsuudhas beeku. Jedhan Waaqayyo Museedhuma duwwaatti dubbate nuttis dubbateera miti. Jedhan Waaqayyo yommus kana hin naqe. Museen garuu namoota biyya lafaarra jiran hundumaa caalaa nama gara laafessatu jedha. Lakkoofsa 8 uumaadha. Ani afaan kootiin mul'isee isatti nan dubbadha malee jecha dhokataadhaan isatti hin dubbadhu. Inni of eeggatee fakkaattii bifa koo hin arga'u. Isin garbicha koo Musee irratti dubbachuu maaliif sodaachuu dhiiftan ree jedheedha. Kutaa kana yeroo baay'ee na dhiba kutaan kun. Gararraadha olaaltanii waan tokkotu jira wanti aariin dallansuun tokko. Miiriyaamii fi Aaroonii sababii Museenii intala warra Kush fuudhee fi isarratti ka'aniidha. Amma isarratti ka'uu waa biraan. Eega irratti ka'anii booddee kan isaan itti aansanii godhan amma inni akka Museen tajaajilla. Maal Museen duwwaatti dubbate? Museen duwwaatu raajiidha. Museen duwwaatti haasa'a. Nutti dubbateera miti. Kanaafi maal Museen duwwaa kaa'e? Kan namicha kana godhe jedhanii dubbatan. Yeroo laaltan kuni aaran iyyuu itti maala godhan iyyuu malee ofii isaaniitti Aaroon kan isaaf kenname dhiisee akka Musee ta'uu barbaadu. Yookiin fokkorsoo isaan wuddirii yookiin immoo ittiin fokkoruu ittiin isaan walgituudhaaf yaalii gochuudhaaf isaan godhan ilaallan iddoo kanatti. Yaadi kun immoo kana isin dhibu yaada gaarii fakkaatu malee fuula Waaqayyoo duratti gaarii hin taane. Inni isaan yaadan kun nutti dubbateera miti inni jiran kun akka deebisuuf hin beeku. Tarii maal nutti dubbateera isa duwwaadhaa nus immoo korra jedhee Maariyaamtu deebiseef ta'e Aaroontu deebiseef ta'e hin beeku kitaaba qulqulluun callisee nus inuma callisan. Kanaafiyyuu garuu yaadi isaa nutti dubbateera miti eega jedhaniiti qabu jechuudha. Qabu taanaan immoo nutti dubbateera miti jechuun barbaachisu dubbachuu qabu turan. Garuu otuun qabaatinitu Musee taaruudhaanii maanni Musee duwwaadha moo nus akka Musee taanee tajaajilu maaltu dhufu? Nus raajuu maaltu dhufu? Nus saba kana geggeessuu maaltu dhufu? Nus kana gochuu maaltu dhufu jedhanii itti ka'an. Yeroo kana Museetuun ta'in Waaqayyo isaa nama hundumaatti akka isaa itti fayyadamu. Nama hundumaatti bakka kaa'ee itti fayyadamutu dubbachuutti ka'e. Maal akkamii sodaannisin? Attamii jajjabaattanis? Yeroo laaltan egaa itti aansitanii gaafa dubbattanii tajaajila miti jireenya isaa irra iyyuu miidhaa ga'e. Miidhaa isaan irra ga'e. Deemsa warra saba Israa'el illee hin suguggursan karaatti akka dhaabatu godhan yeroodhaaf. Itti huftanii dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti kana argina jechuudha. Kanaaf yeroo irratti tuqeera isin jedha akka abaluun ta'a jennee tajaajiluu hin danda'amu tasumayyuu. Namoonni tokko yeroo kan isin kadhaallee kadhaa keenya illee sirreessuu qabna. Ani kadhaa koo kana sirreesse keessaa tokko yaa Waaqayyo akka abaluu na godhe jedhanii kadhachuun baay'ee cimaadha. Waaqayyo akka eenyuyyuu nu godhu akkuma nu jirrutti Waaqa nutti fayyadama. Waaqayyo garanii guddaa na ta'u. Yoo akkas ta'es nurraa bareeda kan isin. Nurraa sin bareeda ija sin godhannaa dubbiin keenyas keessa namaa lixa. Isa kanas taanaani yaa Waaqayyo akka abaluu na godhi na dibi. Dibata abaluu irra jiru natti kenni. Akka jiran namooti baay'een hin kadhatu. Ankaraa koo badaatti namanu. Waaqayyo hafuurumti tokkichi suni inni kennaa kennu suni akka fedha isaatti akka barbaadetti namoota hundumaaf kennaa kennee. Akka maalitti akka fedha isaatti.
Akka fedha kootti miti. Akka fedha namootaa miti. Akka fedha waldaa kiristaanaa miti. Akka fedha lubootaa akka fedha isaati. Kanaafiyyuu isa yoon kabajeedha kan barbaachisu. Kan narraa tolus. Kanaaf obboloota ko abaloo akkasitti lallabee, abaloo akkasitti faarfate, abaloo akkasitti akkas ta'e inni akka fedhe ta'u nu immoo akka mataa keenyaa taanee jenna deddeebine dhugaan isiniin jedha fuula Waaqayyoo duratti fudhatama qabate tajaajila keenya. Yeroo tokko tokko of tuffanne kan namaa laalleetu hankeenya tuffanne. Nutti fakkaatu malee fuula Waaqayyoo duratti wal qixxeedha. Inni nutti kenne kabajamaadha. Inni nutti kenne yenna dhaabban ija godhata. Gorsi yoo isiniin jedhee isa jaarsi bulee meeqaasee muuxannoo qabas jettan irratti Waaqayyo kan gorsu keessa koo kaawwattan obboleessa koo obboleettii koo taa'ime akkas gaarii miti yoo isin jettanii namni sun isa nama meeqaan hin deebine ifaata meeqaan hin deebine lafa qalbii dirra. Maaliif akka keessan taatanii tajaajiltu akka ta'e. Abaloon gorsa maal gorsaan isa duwwaadhaanis hin gorsu hojjettanii fukkirii ta'e yookiin immoo namaan fokkorsoo ta'e. Fokkorsoo immoo Waaqayyoon jaallatu mana isaa keessatti. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf yoo akka goone dadhabbii duwwaa yoo akka goone mudhukkii duwwaa yoo akka goone otuu ijaan godhatini ofuma yeroo keenya fixuu duwwaa ta'eetu bu'aa dhabaa jechuudha. Meeqa koo haaraa keessaas kutaa tokko isinitti argisiisa Phaawulos kan inni jedhu. Filiphisius boqonnaa tokko dhaqaatii lakkoofsa 15 kaafneen ilaalla. Waa'ee tajaajila isaa irratti Phaawulos yeroo dubbatu iddoo kana na dhiba kutaan sunis Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraa kaafnee amma 18tti yeroo ilaallu akka jedhu. Jarri tokko hinaaffaarraan anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosiin hin labsu. Gara gadiitti namichi kun nama baay'ee abshaan. Morkachuun isa labsanii natti qorumsa jabeessuuf isa labsanii gammachuun koo guutuudha Kiristoos karaa barbaadeen labsameeraan dhimma hin qabu. Anamma gara isaa dhiiseen isa dubbate ilaala. Jarri tokko hinaaffaa irraa anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosiin hin labsu hin tajaajilu. Hin lallabu hin tajaajilu. Lallabittiin jedhameetu hin ta'in itti kennameetu hin ta'in maaliif maal Phaawulos duwwaadha moo? Maal immoo maaltu afaan nu qabu? Maaltu tajaajiluu nu dhowwe jechuudha. Kanaaf maal jedhe jarri tokko hinaaffaarra tokkoffaa anaan morkachuu irraas kan ka'e. Gararraa kaaftanii yeroo ilaaltanii sababii ani mana hidhaatti galfamee fi obboloonni garri caalaan gooftaatti amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaa fi caalaa ija jabaatan jedheetu jarri tokko hinaaffaarraa anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Fedha gaarii jechuun maal jechuudha? Akka Waaqa isaanii kennetti dhaabbatanii jechuudha. Akka Waaqa dubbadhu isaaniin jedhetti. Hojiidhaan immoo kadhannaadhaan immoo tokkoof tokko wangeelatti himuudhaan immoo jedhan. Warri garoolii ni dubbatu garuu jarri suni hin hinaafu natti. Isan hojjedhu isa Waaqa onaan hojjeta ilaalanii naafaniitu irraan kan ka'e anaan morkachuudhaan ka'anii lallabuu jedhanii. Morkii naan morkachuu jechuun fokkorsoo jechuudha isa nama jedhu sana. Amma iddoo kanatti Waaqa fudhateeraan fudhannee miti. Phaawulos rakkinaan qabu ittiin tolle gaariidha. Anaan morkatanii ta'uufani hinaaffaa kan ka'e ta'uufani hin jedhu. Hinaaffaan isa godhanii morkiin isa godhanii waan isaan godhan Kiristoos lallabamaa jira bakka ta'ee fi dubbicha ofii nuun dhaabata nama keessa dhaqee hojii hojjetaadha kan jechuu barbaadu. Hinaaffaa irraa kaanee morkii irraa kaanee wanti nu gurguru bu'aamu. Numaafu. Kana qabxiin koo inni jalqabaa jechuudha. Inni afuraffaan jechuudha. Kaf tajaajilli mokkorsoon ta'e hinaaffaan ta'e akka nama gara biraa gochuuf ta'e namatti naafuudhaan anis akkuma isaa hin ta'u jechuun ka'ee fudhatama qabu fuula Waaqayyoo. Nuufillee gammachuu nuun kenna. Tajaajillee hin gammannu. Nu ceephaa. Yaad qalbii kan jedhamu jira. Conscious wanti jedhamu jira. Hilliina wanti jedhamu jira. Hafuurri Waaqayyoollee na dhiisee yaadi keenya numaan nutti hin tolu. Gochaan kun maal nama maaliifan kana godhe jennee of gaafanna. Gaafa garuu akka Waaqayyo nu godhe taanee tajaajillu waan barbaanne dubbannee xinnoo dubbannee illee gammachuu guutuu qabna. Ija isaas hin argina. Nagaan keenyas guutuu ta'a. Namootis muunuun hin jedhan. Gaafa garuu akkas ta'uu baatee nu goonu ilaa abalurraa immoo fuudhee. Abalutti immoo hinaafeeti. Qoodan sagalee keenya taa'anii dhaggeeffatan. Ilaa immoo harka isaa akkanitti darbatu. Ilaa immoo kan akkasitti godhu. Ilaa immoo akkas akkanitti godhu jedhanii. Fayyaadha ishee tokko waa'ee
of ta'uu dhiisu na yaadadha wal tureera barreessaa bara kudha akka lakkoofsa biyya keenyaa kanatti waggaan isaa dheerateera iyyuu kan isin dhibu deemnee tajaajila turre waldaan tokko jirti waldaa xiqqoo tokko waldaa local church keenya jala jirti obboleessi tokko baay'ee influential baay'ee dhiibbaa geggeessa gochaa isaatiin kanaaf sagantaa yeroo geggeessu haasaa yeroo haasa'u akkaataan inni harka isaa warri muuziqaa yeroo warri toonii beekan godhanii muuziqaa kana ol fuudhanii gaffuudhaan utuu hin beekin isa ta'u akka inni itti jedhu akka jedhaa yeroo haasa'u suuta jedhee maqaa waaqayyo abbaatii kan ilmaa jedhee dubbata. Waldaa sana horatti akka isin dhibu hammachi dhufan eessaa dhufe abaluu jechuun hin beekamu. Yeroo kana dhusin jettanii hundi isaanii maqaa waaqayyo abbaa tokkichi nama haaduu buree lafa kaa'e. Waan gaarii namarraan fudhannu waan gaarii namarraan barachuutti hin jiru obboloota kun hin barannu. Garuu tajaajila keessatti jireenya tajaajilaa keessatti nuyi nuum kalaas kanuma nuyi nuum ananum waaqayyoof galanii guddaanatu meetiin waa kennee warqee qabbannee qaba nuyi nuum gaafa nu taanee abbaan akka barbaade ta'u namaan hinaaffootu hin ta'in namaan morkachootu hin ta'in akka mataa keenyaatti gaafa taanu uffee yaasaa nama qabbaneessu yaasaa waaqayyoonis qabbaneessu nuyiifis yaasaa nagaa nuu kennu waaqayyoof galanii guddaanatu tajaajiltoota baay'ee moo maaltu balleesse yoo jettan hamma har'aa kana tajaajiltoota gurguddoodhaa dibata gurguddaa qabu jedhamee namoota yeroo haasa'u dibati xinnoo guddaas jedhu hin beeku sagalee waaqa irraa dibata guddaa xinnoos jedhu hin beeku dibati dibatuma warri kaanii dachaa lama jedhaniitu haasa'u double portion jedhaniitu haasa'u warri kaan zayitii furdaa jedhu warri kaan zayitii qalloo jedhu an kennaa waaqayyo namaa kenne hundumtuu fuula waaqayyotti wal qixxeedhas jedhu namanaa kan sagalee waaqaus kanuma natti himaa egaa akka namaatti gurguddaa iddoo gurguddaa qabu kan jedhanii baay'een isaanii of fudhatanii haasaan isaanii gochaan isaanii of ta'uu dhiisanii nama biraa ta'anii yeroo isaan dhaabbatan. Ayyi gaarii namichi kun maal taatu see kana dhiisee jedhu namoota. Qooda sagalee isaa dhaggeeffatan maal taatu kana dhiisee maal taatu akka gochuu baate maal taatu akka godhe jedhaniiti. Si'a tokko tajaajilaa waldaa keenyaa tokko lallabaa wangeelaati baay'ee nutti dhiyaata. Yeroo sana lobii tola isaanii ka viidiyoo aanitu arginan yeroo sana lallabu tura waa'ee qalbii diddiirannaa viidiyoo baay'ee baasaniiti. Dhumarratti tu lallabanii minxaafii diimaadha kan biyya alaa baay'ee nama tola qulqulluudha. Isarra jilgeenfataniiti waaqayyoo galata gashan. Baay'ee ilaallee nuti tolee gammanneetu borumti isaa sanbata guddaadha waldaatu jira. Obboleessi kun baay'ee ariifata. Dafee waanuma jiru kana fudhachuu barbaada. Of dhiisee ta'uu barbaada. Waltajjii keenya immoo baadiyyaadha kan isin awwaara duwwaadha. Minxaafii miti liishoo iyyuu qabu awwaara. Inni immoo suufiiffatee jira. Isa booddee kadhataa lallabee raawwatee akka takkaa irratti argine awwaaruma keessa miillaan jilgeenfate saffabanii jilgeenfatu namooti baay'ee kokkolfuutti ka'ani. Maaliif kaleessa achi ilaallee irra bakka ta'e. Hamma kana namni miiraan deema. Booddeetti qoosaallee ture. Maalati isaanoo suufiidhaanii suufiin isaanii badu ati silaa hundarii iyyuu biyya kana jiru miicciisfachuun rakkatta. Amma maaliif kaleessa hin beektu maaliif awwaara surree kee balleessita innaan akka inaarechii kee hin dallane baay'ee dallane. An dhugaa rabbii dhugaa waaqaa dhugaa akkasii isaanii akkeessuu miti jedhee maaltu akkeessiti siin deemaa surree kee balleessita jenne malee akkeessiti namni siin hin jenne jennaan itti baay'ee kolfamaa ture. Nama amma kana utuu hin beekin deemu. Kanaafi yenna of taanee baay'ee namatti tola waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ija sin godhannaa nama sin gammachiisa waaqayyoo sin gammachiisa. Waaqayyoo si garbichi koo garbittiin koo akkanatti kenne akkana see uume akkana seedhaaf kennu kana taatee jirti. Sagalee waaqayyooti sirraas fudhanne warri kitaaba qulqulluu kana barreessan illee aadaa keessa jiranitti waan keessa jiranitti akkaataa keessa jiranitti barreessan malee waan karaa gara biraa fudhatan akka mataa isaaniitti. Akkaataa sagalee waaqayyoo ilaaltanii akkaataa Maarqositti ibsu akkaataa Luqaasitti ibsu akkaataa Yohaannisitti ibsu akkaataa Maatiyositti ibsu mataa isaa adda. Akkuma mataa isaanii ta'anitti kan isaan dubbatan jechuudha. Oromoo keessatti illee jechi beekamaan tokko jira mammaaksi tokko. Akka abaluun sirbaanii morma nama jal'isaa jedha kan Oromoon akka jedhu. Oromoon beekaadha Oromooni akka abaluun sirbaa morma nama jal'isa. Sirba akkuma nuu kenname sirbina malee abaluu akkas sirbeen immoo maal abbaa isaatiin akka isaan sirbu jenne miidhaa nurraan gaasa jedhudha jechuudha. Waaqayyoo garanni guddaadha ta'u.
Egaan tajaajilli fuula Waaqayyoo duratti fudhatama qabu inni shanaffaa maal noo jettanii tajaajila abboomamuu irraan kan ka'e. Yookiin tajaajilli abboomamuu hin qabne fuula Waaqayyoo duratti fudhatama qabu. Otuu hin abboomamin tajaajiluu yaaduun fudhatama qabu. Kana cimseen dubbadha. Tajaajilli Waaqayyoof sagalee Waaqayyoof abboomamuu hin qabne fudhatama hin qabu. Maal jechuudha karaa gara biraadhaanii Waaqayyo baraabbaroota gidduutti nutti dubbachuu hin dhiifne yeroo hundaa nutti dubbata. Karaa barbaadeen hin dubbata, abjuun hin dubbata, raajiin hin dubbata, mul'ataan hin dubbata, hunduma gara sagalee isaas jiraata. Isa harka keenya keessa jiru hin dubbata. Sagalee Waaqayyoo kitaaba qulqulluun barreeffamee harka keenya jiru har'a sagalee qaba. Hin haasa. Warra yeroo sana dhaga'een kana godhisa jedhe har'a nuun godhi jedha. Warra yeroo sana dhaga'een waan akkasii dhisi jedhe har'a nuun jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Hin dubbata qajeelfamni keenyas sagaleen isaa nu harka jira. Egaan tajaajila dura kan Waaqayyootti gammadu. Aarsaa dhiyeessuu dura kan Waaqayyootti gammadu. Waaqeffannaa dura kan Waaqayyootti gammadu. Akka barbaaddan abidda buustanii waan barbaaddan Waaqoo isinitti hamaa ba'uu tajaajila dura Waaqayyoof hin abboomamne taanaan tajaajilli keenya galabaadha. Habaqiin. Habaqiin immoo midhaan hin ta'u. Habaqiin qilleensaaf kennama. Habaqiin hin gubata. Habaqiin biqileessu waan ta'u. Kanaaf tajaajilli Waaqayyoof abboomamuu hin dursine fudhatama hin qabu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroo tokko tokko tajaajilli jireenya nutti fakkaata. Tajaajilli jireenya miti kan isin jedhu. Waan jireenya arganneef tajaajilla malee jireenya argachuuf. Wanta naman tajaajilu fayyina an argadhe irratti waa dabalachuuf miti. Waa tokko fayyeera. Tolan fayyee, ayyaana isaatiin an fayyee, waamicha isaan naga'ee, mootummaa waaqota kan galu beeka. Waan an fayyeef hin tajaajila malee fayyuuf hin tajaajilu. Yeroo tokko tokko namooti jireenyaa fi tajaajila, fayyinaa fi tajaajila waliin makanii rakkatu. Waa hundaa kan Waaqayyootti gammadu baay'inoo jettanii isanni jedhe abboomamuu isa dhaga'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan Waaqayyo garaa ajajamu, yaada ajajamu, qalbii abboomamu yoo dhaga'e itti fayyadamuudhaaf booddeetti hin deebi'u. Waaqayyo yeroo hundumaayyuu jechuudha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irra wanti jiru jira. Saamu'eel isa duraa lakkoofsa 15 kanarraati seenaa Saa'ol argitu. Seenaa nama kanarraa waan baay'ee baranna. Waan baay'ee baranna seenaa nama kanarraa. Mootii Israa'el isa jalqabaa kan Waaqayyo ofii isaatii saba isaaf yeroo jalqabaatiif isaan mootiin Mooses jennaan moosisee ofii isaatii dibeedha kan iddoo kanarratti argamu. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa haa ta'u. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 irra isa jiruun isinii fi dubbisa. Lakkoofsa lamarraan wanta jiru tokko dura ol deebi'ee isinii dubbisa. Lakkoofsa lamarraa kana jedha. Lakkoofsa lamarraa nan dubbisa. Saamu'eel yeroo sanatti Saa'oliin ati saba Israa'el irratti mootii akka taatuu fi Waaqayyoo si dibuudhaaf ana ergee amma immoo ati dubbii Waaqayyoo sitti dubbate dhaggeeffadhu. Kanan barbaade. Maal dhaggeeffadhu? Dubbii Waaqayyoo sitti dubbate dhaggeeffadhu. Waaqayyoon dubbata har'as, Waaqayyoon dubbata kaleessas, Waaqayyoon dubbata boris, Waaqayyoon dubbata bara baraattis. Ijoollee isaatti dubbachuurraa booddeetti deebi'ee hin beeku. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kan nuyi salphannu kan nuyi nu yaaddessu gaafa Waaqayyoo callisu. Waaqni dhaggee kanaa fi dubbii Waaqayyoo sitti dubbata dhaggeeffadhutti gaafatamummaa qabdan. Sabni Israa'el biyya Gibxi yommuu ba'anitti Amaaleqonni isaaniin mormuudhaa fi karaatti wanta isaan hojjetanii fi isaan nan adaba jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Egaa ati dhaqiiti lakkoofsa 3 Amaaleqota dhiiraa jalqabdee hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucoolii harma hodhaniitti akkanumas qotiyyoowwanii
hamma hoolaatti gaanota hamma harrootaatti ajjeesi fixi isaaniifis hin ho'in jedhee jira. Baay'ee cimaadha gaafa dubbiftan. Waaqayyo yeroo tokko tokko waan cimaa namatti himu. Cimaadha kun. Hin ho'ini jedha garaan laafine. Anatu dubbate garaan laafine. Nama guddaa nama xinnootti. Dubartii amma ijoolleetti garaatti baatanii ulfaa ta'anii daa'imaa ta'anii maala ta'anii dhalaa kan ta'an xinnoo amma guddaatti. Jaarsaa amma mucaatti. Horii gurguddaa qotiyyoo gaala maalu otuu hin jedhin tokkotu nambisi fixi. Maaliif Amaaleqota saba Israa'el yeroo karaa deemaa turan rakkoo isaan uumanii fi adabuun barbaadee Waaqayyo. Yeroo tokko tokko waan nu gochuun nutti ulfaatu cimaa nu ajajuu danda'a Waaqayyo. Maal akkamittiin kana godhu? Nami maal naan jedhu? Wanta jedhamu mana Waaqoo keessatti Waaqoo godhi namaan jechuu danda'a. Arras taanaan jechuudha. Amma abboommii kana eega fudhatee booddee namni kun yeroo inni bobba'u ilaala. Eega bobba'ee hidhattanii boqonnaa lakkoofsa 15 boqonnaa 22 irraa immoo gaafa gadi buutanii dubbistanii sakaan dubbifadhaa isin yaada isaa akkasumas isinitti himuu barbaadan. 22 irraa immoo akkana jedha. Saamu'eel immoo lakkoofsa 21 irraa isin dubbisa ture. Saamu'eel immoo Saamu'eeliin ana dubbii Waaqayyoo dhaga'ee gara inni itti ana erge dhaqeera Amaaleqotas raawwadhee balleessee Agaagiin mootii isaanii immoo booji'ee fideera. Jarri garuu Waaqayyo gooftaa keetii fi Gilgaalitti aarsaa dhiyeessuudhaa fi boojuu bushaayee fi saawwan addaan baafaman keessaa warra caalan fudhatanii dhufan jedhee jedha. Gaarraatti gaafa dubbatanii egaa maaliif Saamu'eel maal jedha garuu dhiittatti gaafa dubbatanii kan namatti tolu Saamu'eel yommuu Saa'olini geggeesseetu gosoota Israa'el otuu hin ta'in dura ati ofii keetii xinnaatti of ilaalaa turte mitiiree Waaqayyo garuu si dibee Israa'el irratti si moosisee inni dhaqiitii Amaaleqota cubbamoota sana raawwadhuu balleessi hamma isaan dhumanittis isaan waraani jedhee si erge. Egaa maaliif dubbii Waaqayyoo dhaga'uu diddee boojuu irratti lafa dhooftee Waaqayyo duratti wanta hamaa hojjette jedheedha. Kan isin dhibu afaan Amaariffaadhaatti na dubbiseen maal jedhee beektu yeroo gabaasa dhiyeesse isa Waaqayyo naan jedhe hundumaa raawwadheen dhufee jedhe. Akkasuma addoo kanattis kanan godhe jedheetu dhaqee raawwadhe dhaqeen raawwadhe dhaqeen hojjedhe. Achirratti maal godha garuu waan gaarii fakkaatu garuu gaarii hin taane. Wantoota tokko tokko kan akka horii gaggaarii coomoo namatti tolanii fuula Waaqootti fudhatamaa fakkaatu. Keessumaa immoo mootii isaanii immoo mootii fudhatanii dhufuun baay'ee cimaadha. Isasii dhaqee aarsaa dhiyeessita naan jennaan inni fudhadhee dhufee jedha. Waaqayyo waan gammachiise itti fakkaata. Waan gaarii itti fakkaata. Haa ta'u malee iddoo kanatti deebii Waaqayyo ittiin deebise garuu baay'ee kan nama dhibu lakkoofsa 22 irraa nan jedhu. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuu fi aarsaatti hin gammadaare irra deebi'e. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuu fi aarsaatti hin gammadaare kunoo abboomamuun aarsaarra hin caala. Dhaggeeffachuunis moora korbeessa hoolaa dhiyeessuurra hin wayya. Abboomamuu diduu cubbuu hooda sobaati jedheetu. Kanaaf Waaqayyoof ajajamuun qalma gubaturra caala. Yaadi kee gaarii fakkaata. Innati goote Waaqayyoo waan gammachiise fakkaata. Garuu tajaajila kennu aarsaa dhiyeessuu amma kana fiduu dura karaan itti gammadu abboomamuudha. Tajaajilli Waaqayyo duratti fudhatama qabu gaafa firoottan koo waan Waaqayyo nuun jedhe abboomamuu danda'udha dursine. Malee otuu isaan qabaatiin hin ta'u namooti baay'een amma qara Waaqayyoof hin abboomaman. Waldaan kiristaanaa bakka buutuu Waaqayyooti waldaa kiristaanaaf hin abboomaman. Geggeessitootaaf hin abboomaman. Dhimma ittiin qaban. Isaantu na dibe moo? Isaantu na kaa'e moo? Isaantu kennaa naa kenne moo? Maal abbaa isaaniiti eessa dhaabbataniiti jedhu. Karaa tokko yenna laallee Waaqayyoof abboomamuu jechuun sagalee Waaqayyoo irraa dhageenya akkuma jiru ta'e Waaqayyo karaa namoota kaa'ee abootti kenneef immoo
otuu akkas ta'e wayya dhiisi yoo jedhan dhiisu tole kana godhi yoo jedhan godhu taa'e yoo jedhan taa'u ka'e yoo jedhan ka'u. Maaliif sagalee bakka bu'oo ta'anii biyya lafaa kanarra jiru bakka ta'e waldaa kiristaanaa warra geggeessan. Kanaafiyyuu ajajamuu ala kan ta'e baay'ee rakkisaan. Seenaan nama kanaa nama gaddisiisa. Dhaqeera, loleera, dhaqee wanta cimaa ta'e hundumaa gochuu dhiiseetu nama hundumaa isa jedhu nama keessaa namni kun nama guddaadhaati. Mootii isaa waan qabee fidee ulfina naa ta'aati. Isa guddaa kana hon dhiyeesse waan gaarii ta'aati waan jedhe fakkaata kan. Maaliif hunduma ajjeese Agaagiin waan naasaanii hamma bakka cimaa ta'e kan argisiisu natti fakkaatu fudhateetu. Fudhatama malee garuu Waaqayyoon hin gabbachiifnu. Fuula Waaqayyootti fudhatama hin qabaachifnu. Keessa bahee umrii mootummaa isaatiillee kan gabaabsu ta'e. Umrii mootummaa isaatiillee kan gabaabsu ta'e. Kanaaf obboloota ko akka Waaqa hundukaa'itti waliif ajajamuun sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun isatu dursa Waaqa osatti gammada. Ana siikooti yoon barbaade akkam barbaade ta'ee tajaajilu ayyaana irra jiru waan barbaade gochuun waan Waaqayyoon duratti fudhatama qabaa. Waaqa kan godhe jedhe godheeraadha. Abboommi Waaqa osa ajaje cimaadha. Yoo ta'e garaan laafin jedhama Waaqa. Hino'iin garaan kee yoo laafillee loltooti kee yoo garaa laafan illee daa'ima yoo ta'e illee ajjeesi. Warra dadhabbii yoo qabate illee ajjeesi. Samee akkamni isiniin jedhama. Keessa ba'anii gara jabeenya isa cimaadha jechuudha. Waaqa hojjete taanaaf falan qabu. Wanta hojjechuu hin dandeessan. Kan Waaqa hojjete caala. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Hojii ergamootaa irra gaafa dhaxxanii ilaaltan baay'ee jira. Wangeela Yohaannis irra dhaxxanii gaafa ilaaltan. Lammaffaa lallabaa maqaa kanaan hin lallabinaa maqaa Yesuus dha'inaa jennaan. Isinii dhaga'uu moo Waaqayyoon dhaga'uu caala. Nuyi waan Waaqa hojjete yeroo kamiyyuu nuyi dhiifnu jedha. Waaqayyoon dhaga'uun baay'ee murteessaadha. Akkuma kana dhaxxanii raajii Yoonaas raajicha Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma sadii yoo ilaaltan nama dhiba seenaan sunis Waaqayyo dhaqiitti Naanawwee magaalaa ishee guddittiitti dhaamsa naa dhaabitti naayini jedhe kan jedhe Waaqayyo jedhe. Inni garuu sababii dhugaa waan fakkaatu tokkoon yeroo baay'eedhaaf Naanawween diina durii kaatee Israa'elotaaf diina waan turteef warra soorkuun diina waan turanii fi biyya diinaa kana dhaquutti hin gammanne. Isarra waan gaariitti fakkaatu dhiiseetu karaa mataa isaatii gara Tarsees deemuuf ka'e jedha. Hin godhu kana dhee ajaja Waaqayyoo dhaga'uu dhiise. Tarseesiin maaliif dhaqe hojjettanii tajaajila biraa dhaqeetaa malee waan biraan Waaqa kan itti barbaade lafa biraa. Gatii hammam akka inni kaffale galaanarra maal akka ga'e nama biraa akka inni miidhe meeshaa akka inni miidhe lubbuu namaa akka inni miidhe ofii isaachi keessaa Waaqayyoon iyya akka dhee gad darbatamee gara Si'oolitti gadi bu'e jedhee dhaxxanii faarsaa Daawit irraa gaafa dhaxxan waa'ee isaan dubbataati. Hamma kan akka inni godhe hin argina jechuudha iddoo kanarraati. Kanaaf ajajamuun hin taane taanaan tajaajilli keenya kun fudhatama hin qabu jechuudha. Ajajamuun hin jiru taanaan. Sagalee Waaqayyoo Waaqa'u kan inni dursa barbaadu isa kana. Qalma akkamii nu gubnee dhiyeessinu miti. Ayyaana akkamii keessaa nu aarsaa tajaajila nu goonu miti. Wanti barbaade abidda nurraa dhufee abidda nu eeguuf miti. Hammam isan jedhe dhagee akkan jedhetti dhaabbateedha Waaqa'u kan inni barbaadu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf egaa akka ta'e ajajamuu michummaa jechuudha waan tokko tokko dubbadhee raawwatu. Ajajamuu yeroo hundumaa jechuudha. Sira tuttuquu yaadeen ajajamuu jechuun waan gaarii hojjechuu miti kanas. Namooti baay'een waan gaarii hojjechuu ajajamuudha si'u. Saa'oliin iyyuu kan balleessisa kana. Akka yaada namaatti yoo ilaaltanii kormi coccoomoon wanti gaggaariin mararaan namatti tolu mana Waaqayyoo keessatti aarsaan ta'a Israa'el keessatti. Amma gaafa dhaqee horii kana ajjeesu qotiyyoo coccoomoo bifa isaanii namatti tolu qalmi isaanii qalee gubatee aarsaa ta'u namatti tolu fakkaata. Warri isaa wajjin jiranis yaa mootii iddoo kanas balleessitu maal ta'a Waaqayyoo dhaxxee si gargaare kanaaf aarsaa hodheessite hojii gaarii. Hojii gaarii. Nama tokko dhaqanii ajjeesuutu danda'anii ajjeesuu dhiisanii lubbuun qabanii fiduun hojii gaarii. Ajajamuu jechuun hojii gaarii miti jechuudha. Hojii gaarii yoo ta'e kan isin dhibu namoota hojii gaarii hojjetan itiksii guddaa qaban qodaa namaa akka jirutti otuu bifa isaan jijjiirin fuudhanii kaa'an meeqatu jira Waaqayyoon kan hin hojii gaarii gaarii. Nuyi amantii nu qabnutu hojii gaarii nu hojjiisa malee hojii gaarii nu hojjennutu amantii nutti fidamti. Kanaaf yeroo Waaqayyoon dhageenyu hojii gaarii nu hojjenna. Hojii gaarii hojjechuun garuu ajajamuu miti jechuudha. Ajajamuu jechuun hojii gaarii irraan adda kana beekuun nu gubbaa jiraatu. Lammaffaa irratti ajajamuu jechuun
sirna ooyin immoo seera adda addaa church tradition isa jedhamu church tradition isa jedhu raawwachuu miti. Seera adda addaa raawwachuu miti jechuun. Bakka church keessatti kitaaba qulqullaawaa kan hin taane akkuma waldaatti traditionii mataa ishee qabdi churchiin kan isheen gootu. Amma waldaan keessa jiru keessatti beekamaadha. Lallabii yeroo kamitti dhufa isa jedhu ijoolleen har'a dhufti torbee isaa dhuftu torban lama dhufnaan beetti. Jalqaba maal gotu godhama? Ittaanee maaltu godhama? Isattaanu maaltu godhama? Yoo seera sana cabsitanis rakkina tokko qabu wanti dheekkamu hin jiru. Dhumarratti maaltu godhama? Isa jedhu beeku. Otuu hin beekin tokko charchi aadaan charchi keessatti develop ta'a ofii otuu hin beekin charchi isa raawwachuu miti ajajamoo jechuudha. Waaqayyoof ajajamoo jechuun kanarraati adda. Nama mooraalii ta'us miti. Ajajamoo jechuun yoo inni nama akkamitti ni jedhu nama haimaanuutis jedhu wagii haimaanuutii sir'aata isaa naamutni isaa eeguus miti ajajamoo jechuun. Ajajamoo jechuun xooma eeddanii xooma lakkooftanii xoomuus miti ajajamoo jechuun. Ajajamoo jechuun kana miti. Kanaaf eegatee ajajamoo jechuun maal jechuudha ree isa jedhuun dubbachuu barbaadu. Ajajamoo jechuun hunda dura sagalee Waaqayyoo kabaja kennuuf jechuudha. Sagalee Waaqayyooti otuu nan bifatin kabaja kennuuf jechuudha. Isa kana. Namni garuu ajajamuu karaa biraadhaan hubata. Yoo ilaaltan Saa'ol waan ajajame fakkaata. Bakka maali Waaqayyoon gammachiisoo garaa Waaqayyoon ciibsoo waan gaarii noo godhe. Dhuguma iddoo Yoonaas of keessatti sirrii fakkaata. Biyya diinota isin jibbitanii saba keessan kan cunqursaa ture. Baay'ee saba keessan hacuucaa ture. Diina seena qabeessa durii ka'ee jiru. Dhaqi achi Waaqayyo yeroo isiniin jedhan isin baduusaa kana hawwitan. Xidhimuusaa xaragamuusaa kana hawwitan dhaqi yeroo isiniin jedhu maal akkamitti naqa jettanii deemuun waan gaarii fakkaata. Garuu fuula Waaqayyootti akkana miti. Kanaaf ajajamuu jechuun hunda dura sagalee Waaqayyoo isa jiraataa Waaqaaf lafti yoo darbe kan hin dabarre jireenya namaa jijjiiruu isa danda'u ofii isaatii dhaabbatee habaqii huuba kan of keessaa hin qabne baraabbarootatti sanuma isa ta'e isaaf ulfina kennu jechuudha jedhamu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa kan otuu isa kanan godhin namooti baay'een garuu tajaajila jedhanii buuxxannaanii olii gadi fiiganii akka barbaadan ta'anii waan barbaadan yoo ta'anii akka sagalee Waaqayyoo tajaajili isaanii dadhabbiidhaaf mudhukkii malee fudhatama tokkoyyuu hin qabaatu jechuudha. Deebi'ee ajajamuu jechuun sagalee Waaqayyoo isa kana kabajuu duwwaatu hin ta'in itti amanuu. Sagalee Waaqayyoo sanatti amanuu. Waaqayyo sagalee isaatiin godh dhaqi ajjeesi garaan laafina eega jedhee sagaleen kun jiraata. Sagalee namaa miti. Jijjiiramuu hin danda'u. Waaqayyo waan jedhetti amanamaadha. Waaqayyo waan jedhe sirrii. Maal akkamitti kana na ajaja Waaqayyo? Maal akkamitti kana na abbooma Waaqayyo? Gara jabeessa miti feerii miti kun jechuu dandeenya. Waaqayyo yeroo hunda sirrii. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Sirriidha Waaqayyo. Nuti hubatu malee. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo jedhu suni sirriidha raawwachuu qaba. Sagalee kan nan amana isa jedhe bakka ta'e tokko keessaa nan bisu jechuu danda'u jechuudha. Ajajamuu jechuudha. Deebi'ee ajajamuu jechuun sagalee Waaqayyoof jechuudha. Waaqayyoof mataa ofii garba godhanii Waaqayyoo bichisiisu. Sagalee ajajamuu jechuudha. Mataa ofii garba godhanii Waaqayyoo bichisiisu jechuudha. Garba yeroo jennu waa'ee kalarii dubbachaa jiru. Noi warri Afrikaa hundi keenya negroodha negroididha nuyi garba nuun jedhu warra diinii sakkasii miti. Garbi mirga mataa isaan qabu. Garbi waan gooftaan isaa jedhu bulaa. Garbi lafa gooftaan isaa jedhu ta'a. Garbi ofii isaatii waan tokko hin godhu. Sagalee Waaqayyootiif garba ta'u jechuudha. Wanta inni naan jedheen godha. Waaqayyo kan yaada kee jette naafa ta'u. Lafati jettin ta'a. Waan ati dubbadhu ittiin dubbadha. Waan ati godhu ittiin godha. Waan ati dhiise ittiin dhiisa jechuu danda'udha jechuudha. See tokko akkana naan jedhe obboleessi tokko yaada kootti dhufee nan dubbadha. Mana barumsaa kitaaba qulqulluutii barannee waggaa afuraffaarra geenye irraa namooti baay'een hin yaadu. Asii bahee sannaqaa attamiin godhaa maaliin godhaa jedhu waaqa ofa galatu yaadee sin beeku. Waaqa manna gargaaru yaadee sin beeku. Sannaqaa kanas waaqa hojii waaqootiin bahee dhaqeen tajaajilan waldaa keessa jiru isa jedhu qaban.
Inaasoof nagaa yeroo graduate class taatan inaasoftu waan baay'ee haasoftu hin kadhattusi ani hin jedheen obboleessanaan amma seminarii beekamaa tokkotti pirinsipaalii obboleessi kuni ani waaqayyo lafatti na dhaqinaan jette nan naqa waan ati hojjedhutti nan hojjedhu lafatti taa'inaan jette nan taa'a kana kadhaa koo jennaan kadhaa kee sirreessinaan jedhe maali hin jedheeni dur koolejii seekulaariidhaa eebbifamee ture inni koolejii gibirnaa wayitii eebbifamee kiristiyaanan ture yeroo isa jedhee waaqayyo lafa barbaaddetti na geessi aneessayyuu nan naqa rimiddii kamiinuu nan fudhadhee kadhachaa ture kadhaan kuni lafan naqee nammin nan eewiyyuu ani naqu jedhanii lafa mormaan maqaqiitti na darbatan achitti yeroon biiroo dhaqu nan bu'aa nan bu'aa karaa filaa of eeggannaa dargeera lafa taa'idhaa jette lafa dhaqisaa jette nan naqattee dhattee gidiraa argitaa naan jennaan kolfeen dhiise maaliif yaadi waaqa nuuf kennu nuu caala garba waaqayyo yeroo taatan akkasi asin ta'a kanan godhadhaatuun ta'e lafa inni akaa'in ta'a otuu akka yaada kootiiti otuu akka yaada qabbanneeti asin teenyu ta'a otuu akka yaada keessaniiti anis hin beeku lafa yaaddanii madurii abjootan ta'aa jirtu ta'e lafa waaqayyo namaa arge taa'ama waan waaqayyo namaa arge keessa jiraatama waan waaqayyo namaa arge keessa tajaajilama waan waaqayyo namaan dubbatame hin dubbatama yeroo akkasimaa jechuudha ajajamaa jira jechuudha yaada keenya namummaa keenya maalummaa keenya garba waaqayyo of goone jechuudha isa kana otuu kan hundaan godhin egaa tajaajiluun fudhataman qabu jechuudha dura yaada kootiif bitan dura garba gaarii naate dura sagalee koo kabaji dura sagalee kootti aman isa kana waaqayyo kan inni barbaadu yoo akka ta'e firoottan koo tajaajilli keenya fuula waaqayyootti fudhatama qaba egaan waaqayyo gooftaan maccaa hunda keenya ofii isaatiin nu haa gargaaru ayyaana isaas nutti dabalu bara amma jiraannu keessatti xinnatu haa guddatu akka namaatti naasaa fuula waaqayyoo dura xinnoon hin jiru dheedu ani amantiif ilaalcha qabu keessaa sirriidha jedhee kana fudhadhu keessaa namooti baay'een sa'aatii 24 waaqayyoof kennee yeroo guutuu kennee hin baane taanaanii tajaajilli koo sirrii miti fayyadanii yaadu anamma amma keessa waaqa wanta na barsiise tokko jira warri waajjira mootummaatti hojjetan waajjira mootummaa keessatti akka waaqayyo isaan arguutti gaafa tajaajilaa jiran ummata tajaajilu bakka ta'ee fi yeroo guutuu kennee tajaajilaa jiru jedhee nama warri waajjira dhuunfaa kampanii dhuunfaatti hojjetan kampanii dhuunfaa sana keessatti waaqayyo na arga jedhanii hojii hojjetan sana ofirraa tumbuusin garaa guutuu hojjetan jarri kun warra yeroo guutuu waaqayyoof kenneedhan jedha maaliif jettanii waaqayyoon tajaajilu jechuun ummata tajaajiltaniiti ka waaqayyoon tajaajiltan waaqayyoon eeyoon argine daadoon gallee fi annee waan tokko goonee fi waan tokko qulqulleessineef jaalallee of fudhattanii obboleessa isa argite si bira jiru yoo jaallattitu ana jaallachuu koo kanaan hin beekaa jedha waaqayyo tajaajilas taanaan nama tajaajilla bakka ta'ee fi nama sana immoo akka waaqayyo arguutti yeroo tajaajillu lafa jirutti hundi keenya tajaajiltoota yeroo keenya guutuu laannee waaqayyoon tajaajilluudha jedheen amanan kanaaf egaa tarii luboota laallata eegdota laallata lallabdoota wangeelaa laallata barsiisota wangeelaa laallata raajota laallata ergamoota laallata malee anaan nan laallatu jechuu hin dandeenya jechuudha hundi keenya tajaajilu keessatti inni gatii namaa qabatee dhufu gaaf tokko hin dhufu waaqayyoof galanni guddaan ta'u dhaqeen isa sinii dubbisuu barbaada jalqabarratti sinii dubbiseera torban 3 irraa dhaqeen mul'atarraa dhaqee sinii dubbisa mul'ata boqonnaa 22 irraa mul'ata boqonnaa 22 irraa dhaqeen sinii dubbisa lakkoofsa 12 irraa inni dhufu sun kunoo andafee nan dhufa gatii isaan ani adduma addaan akka hojii isaatti namaaf kennusi fidee nan dhufa ana alfaadha omeegaadha isa duraati isa booddeeti isa jalqabaati isa dhumaatis jedhe inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufa gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaatti namaaf kennusi fidee nan dhufa mana waaqayyoo keessatti yeroo tajaajilu dhaabbannu gatii keenya waaqarraa arganna namarraa argannu kan ilaallee hojjennus kanuma eega akkas ta'e gatii keenya immoo inni fidee dhufa eega ta'eeti wanta fudhatama qabu nama durattis taanaan
waaqa durattis taanaan fudhatamu wanta qabu gochuu qabna jechuudha. Daqiiqa guyyaa tokko ta'u waggaa dheeraaf ta'u maaliif ta'u waan hundumaa ta'u waaqayyoon duratti waan fudhatama qabu gochuu qabna. Kanaafuu tajaajilli fuula waaqayyoo duratti fudhatama qabu baay'ee gabaabseen dubbadhe isinitti meeraa baay'ee bal'isuun hin danda'ama garuu akkuma kun nu gaadhee yaada inni jalqabaa maanni qabxiiwwan gurguddaa shan dubbadhe tajaajilli fuula waaqayyoo duratti fudhatama qabu tajaajila garaarraa yaada guutuudhaan dhibbaa dhibba waaqayyoo yaada namaa laala waaqayyoo laphee namaa laala waaqayyoo yaada garaa madaala yaada guutuurraa ta'e waaqayyoo fudhata. Lammaffaarratti tajaajilli waaqayyoo duratti fudhatama qabu maanni enna jennee inni lammaffaa otuu nuffin otuu ofirraa hin baasan ta'in tajaajila goonu. Sa'aatii du'a yeroo du'a waan du'a maal waldaa dhawra akkina qabu namoota akka jiru sa'aatii sadii hin jalqaba maal afurii hin dhufan maal hoos jalqaba waldaa dhawra akkina maalii qabu ofirraa baasa wanta du'aa ta'e sinitti meeroo buusii keessa illee yeroo buusan ishee mana baankiitti ba'uu hin dandeenye birriifaa keessa buusu namoota. Wanta hin taane jechuudha. Kanaaf tajaajila ofirraa baasa ta'e nuffiidhaan ta'e fudhatama qabu lammaffaarratti. Sadaffaarratti tajaajilli iddoo waaqayyo nuun dhaabnee fi ayyaana waaqootiin nuun dhaabne dhaabbannus fudhatama qabu. Iddoo waaqayyo nu dhaabe ayyaana nuun laanneen dhaabbachuunis fudhatama qabu. Afuraffaarratti tajaajilli hinaaffaadhaaf fokkorsuu hin ta'e. Namarraa kan namarraa akka namaa ta'uudhaaf kan ta'e fudhatama qabu. Shanaffaarratti tajaajilli abboomamuudha ala ta'es fudhatama qabu. Kanaaf firoottan kun waaqayyo gooftaa maccaa akka sagalee kanaatti jireenya keenya ilaallee obboloota garmalee kanarraa deemanis immoo akkasumatti obboleessa koo obboleettii koo jennee gorfannee itti dheekkamnee akka sagalee waaqayyootti waan fuula waaqayyootti fudhatama qabu fuula waaqayyootti urgaa kan ta'e akka aarsaa Aabeel kan simatan ija tolaan kan ilaalan tajaajila akkasii amma sirra deebi'een dubbadha akka waaqaatti miti akka namaatti xinnoo isin jettanis guddaa isin jettanis fuula waaqootti walqixxeedha. Isin garuu xinnoo guddaa hojjettanii xinnoo guddaa jettanis xinnoo isaas guddaa isaas waan hundumaa akkasittiin yenna goonee dhuguman isiniin jedhaa iji isaa dachaa ta'a keessa namaan lixaa lubbuu namaan jijjiiraa karaa dabirraa nama deebisaa ofii keenyaallee gammachuu guutuu nuu kennaa ulfinni isaas immoo waaqayyoof ta'a. Akka goonee akka bara keenya hundumaa ulfina waaqayyootti kan tolu yaada waaqayyootti kan tolu waan hojjennu waan nyaannu waan dhugnu waan goonu hunduma waaqayyootti kan tolu akka goonu waaqayyo gooftaan maccaa ofiisaatiin nu gargaaru.